akkaataa daabboo qoloo kallattii lamaan yookiin karaa lamaan geengoo fi akkasuma immoo kan maqasii muran itti hojjetamu. Daabboo qoloon kun akkamitti karaa lamaan hojjechuu dandeenya, lixii akkamii yookiin ammoo tuyyuu daakuu yookiin harcee akkamii irraa kan jiruuf assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ramadaan mubaarak isiniin jedha. Ammallee irra deebisaanii akkuma argaa jirtan harcee keenya haga nu barbaachisuun dhiyeeffannaa kaameraa jechuudha yookiin ammoo tuyyuu hirshoof Afrikaan qopheessee jedhee mankaa tokkotti goona. Sukkaara haga mana keessan keessa isin barbaachise ani mankaa 5 itti godhe jechuun mana ijoollee waan ta'eef qimamii daabboo yookiin mi'eessituudha. Mi'eessituu kana mana keessatti fi kiyya qopheessaa jira waan ta'eef namootiin barbaadan lakkoofsa bilbilaa kiyya 978157275 na dubbisa achi booda sooqiddaa jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya itti aansuun zayitiidha. Zayitii namootiin barbaadan finjaala yookiin burcuqqoo shaayii yookiin sinii bunaatillee itti godhachuu dandeettanii ani mankaa gaafurii haga 3 haga 5 illee akkaataa harceetii fi akkaataa na barbaachisuun itti fayyadama. Zayitii sukkaara filannoo abbaati. Sooqidda immoo dirqama haga midhaan saniif gahu waan ta'eef akkasuma immoo mi'eessituuleen haga midhaan sanii gahu waan ta'eef achi booda immoo tuyyuu harcee keenya wal fudhachiifnaa jechuudha. Hubadha gosa lama yookiin kallattii lamaan karaa lamaan hojjannaa isiniin jedhee mitiire haa ta'u malee harcichuma kana yookiin ammoo lixima amma sukkuumaa jirru yookiin wal fudhachiisaa jirru kana kallattii lamaan hojjannaa jechuudha. Asitti akkuma argitan bishaan itti qicee ka'ee harkaan wal sukkuumsifnee wal fudhachiifna. Erga bishaan itti qincee lixiin sirriitti jabaachuu qaba. Sukkuumaa yookiin ammoo tuyyuu qamashaa akka afaan baaleetitti sirriitti yoo qamashne wal fudhachiifnee jenne sirriitti qamashuu qabna. Jabaataa tahee qamashamuu qaba jechuudha yookiin sukkuumamuu qaba yookiin ajjanamuu qaba ajiinaa jechuudha. Achi booda akka imbu keessinu sinii galee haga hafuura fudhatu daqiiqaa 2 qofa qadaannee yookiin daqiiqaa 5 jidduu daqiiqaa 2 haga 5tti qadaada isaa bannee ammallee deebinee sirriitti wal fudhachiifnee sukkuumnaa jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa namootiin viidiyoo kana jaalattanis ta'ee viidiyoo kana jibbitan laayik sheer godhaa. Yeroo keessanii sheer yoo gootan irraa fayyadamanii isiniin jedha. Beekumsa osoo hin tahin waan bareedaa akkasuma immoo waan namatti tolaa yoo argine jenne wal yaadachiisuu yeroodhaan wal qabsiifne dirqama hojii miidiyaati isiniin jedha. Achi booda lixii keenya kukkutannee ni diriirsinaa karaa salphaadha jechuudha. Daabboo qoloo yeroo hojjetan namni harka darrigee akkasitti yeroo irraa fudhatee harka irraa fudhata tirii tahuu danda'a. Wanta barbaadan irratti jechuun waan lixii mana keessanii diriirsitan irratti isa kana furdifnee jechuudha. Qixxaa kana yabbuu furdaa isaa goone eegas yommuu albeenis tahuu danda'a albee zayitiin tuqanne akkasuma immoo sibiila qarqabuun jechuun kan nyaata ittiin tajaajilamnu ka keekii murru tahuu danda'a. Akkasuma immoo sibiilli kun ka lixii fi piizzaadhaan muranidha. Albee piizzatii fi lixiidhaan muranidha. Isa kana erga akkana murre maal isin fakkaate geengoo godhanii muruu dandeenya albeedhaan zayitii albee keenan tuqanne yookiin ammoo tuyyuu caafii siinxeetiin jechuudha yookiin ammoo tuyyuu roga afree goone muruu dandeenya. Hubadhaa sirriitti tokkollee wal dabarsuu hin qabnu yoo saayiziin isaa wal taree jedhe yookiin ammoo guddaa fi xixiqqaa wal keessa ta'e yeroo bilchaatu bilcheen irra nu dhiba. Daabboo qoloo kana namootiin hedduun kun maktafaarra diriirfadhee maktafaarratti jechuudha sirreessuu dandeenya. Haala kanaaleen fayyadamuu ni dandeettanii. Erga murtanii wal qixxeessitanii harkaan geengoo gootanii jechuudha martanii. Hubadhaa sirriitti daabboo qoloon akkana akkamitti ajeettan daabboo qoloo zayitii xabbasantu jira akkasuma ammoo tuyyuu kan eelee buddeena irra ho'isantu jira. Ana ammoo kabaatiraa yookiin ammoo furunaa yookiin oovnii isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya viidiyoo kana laayik sheerillee walii godhaa. Viidiyoo babbareedaadhaan haga isinii dhufu sagaleen ammoo tuyyuu kasoomaa waan ta'eef yeroo sagalee irratti isinii qabu achi booda baatiraadha. Baatiraa keessan yeroo bitattanii kan baatiran isaa akkana silvarii kana tuyyuu xiqqoo agata akka dandoomin qaba. Akkasuma baatiran keessi isaa gurraachi jira. Kalariilee adda addaa jiraachuu danda'a. Garuu silvarii yoo ta'e irra bareeda. Innuyyuu ka silvarii qabu gatiin isaa xiqqoo baatiran ni dabala. Gatiin baatiraa akkuma barbaadaniin jechuudha. 17,000 irraa kaasee hanga qarshii 1,000 meeqaa jiraachuu danda'a. Kanaaf haalaan margitan kanaan baatiraa keenya erga zayitii dibnee kaanee midhaan keenya kana itti naqannee daabboo qoloo keenya geengoo kana itti naqannee waliin geenne furuna yookiin ammoo baatiraa keenya kenna. Hubadhaa baatiraan daabboo jechuudha daabboo qofan godhu keekiin hojjeta. Daabboo qoloon hojjeta, qixxaan hojjeta, ambaashaan hojjeta, midhaan waan adda addaa isinii isaa wannummaan inni silaa eeleen dalayde inni hin dalayne maawraatiin keessan dalage taanani hin jiru isiniin jedha. Kanaaf hundi keessanuyyuu haala kanaa fi haala gammachuu taheen itti fayyadamuu akkasuma ammoo tuyyuu akka jaalattanii akkasuma ammoo akka itti fayyadamtan abdiin qabaa. Kana qofa odoo hin tahin hordoftoota fi kabajamtoota kiyya
Damootiin hedduun keessan jechuudha. Daabbo qoloo karaa salphaa fi kakkaata salphaatiin godhanii amma ammootuyyuu daabbo qoloo kana haala kanaan mummuranii maal godhuu henna xixiqqaa kama qasii muransan hojjechuu hennaa jechuudha. Karee fi albee murree kaanee harka keenyarra geengoo goonemi amma ammoo kama qasii hojjechuuf qirxii isaa akka bishawara yookiin ammoo porosesii hedduu nutti hin baay'anne kunoo lafumarriinee kaanee wal qixxeessine haala kanaan maqasii kennanii irraa mummurree qirxii isaa wal qixxeessinaa jechuudha. Viidiyoo kana namni jaalatan laayik sheer godha. Ani hordoftoota fi kabajamtoota kiyya yeroo ramadaanaa kana jechuudha gabayaa dabalatee akkasuma mootuyyuu bittaa fi gurgurtaa irratti waa'ee nyaataa akkasuma immoo buna sukkaara zayitii fi wantoota akka mana keessatti sarpiraayizii uffata ramadaanaa namaa bituu fi haala saniin biizii ta'ee warri meeshaa na biraa qabdan meeshaan xiqqoo hin jajjabaata sam qofa odoo hin tahin dhugaa rabbii dubbachuu fi alhamdulillaahi rabbil aalamiin du'aayiin keessan naaf tahee jira milkaa'ee jira waan du'aayii isin iddeeffadheessanii naaf milkaa'ee jira alhamdulillaahi summa alhamdulillaahi يا ربي لك الحمد شكرا كما ينقبي لجلالك وعظيم سلطانك ربي كيا دچا فارون اساغو ادو جچو دوردفتو تفيكا بجمتو تكيا حالو مارغيتان كناني فيديو جچو دسلا اسني فجد نموتين هدون هنوجتيني ديسي فيديو وان ببريدا ديسي جتني مالفي وان اسن جتن اسن لي نرنايا دوان تايف ديسو قبا وردفتو تفيكا بجمتو تكيا حالا كنان جچو الحمد لله رب العالمين ملديمي كرا بريدا بيبرا ديمي ديبي كنا في اسن لي كجالت في أكا أمانتن أبدين قبا إسي دعاي متى سنتويو ربين كينا قلمان ناقه أزقه جده أما اللي أمو لأي قدا دعاي جي رمضانا كنا ناف قدا أكا ملكاو أكسمو مو نموتا غرغار سنا قدا نستهي غرغار سيچون نهبرا رابطاني نجج بيسيتان كومنتي ميسيجين كيساني أكسمو مو أبليسا كيا أتتي حالا كنا نامي جيسي جده باي أولفات دقالتو من جداني يرو كان ميشانا إرغون يرو كان أتتي نوامي فرينا قدودان فيديو يونا في مجتي جده إن شاء الله ما رمضان بودلين تاني ما جي بودلين تاني قد يسيني فليسا يسين أموتو يو سرپرايزين غمچونا تي غمد كم مالي دا ورجتني راجي سنيتا يكونو حال كانان بلچاتي جرا بلچاتي دانغا ترو هنقاو جچودا كان كيسانا إني كان كما قسي مرلي أكسومت اتقونا يسين أمو فيديو لايك قدا أكسوم أمو شير قدا يسين زالر دا يسين كبجا جي كبجا ما جي رمضان كان بغا هندي كيسان جيتاني دعاين نبرر آباد دا هندومت كيسانو كنو أكنا جرا ما شاء الله تبارك الله يودان چبسيني جنة بقى هدو نمتي سولجة چورا با إنما غمچيسا كنا في الحمد لله رب العالمين هردفتو تفي كبجمتو تكيا دينا كانت جچورا اسنجرو فين وانجرو فالم فيديو ورابي اكبر انغدا يمكن يرو هندا برتامي شوربا يرو جد بدرتي نمتي تلو مغالا غوغردتي حاله سنتهي مالي سلا فيديو لي اكمي هوي سينيك ابا امدا بقولو تقسانه تنقاجرا مغالا فين كيساتي وانتو تكنا باترا مالي كنا اوفينيدا استوفي مالي ibidda qalbii namaa fuudhu akkasitti jechuudha qabsiisanii hojjechuun xiqqoo akkas maal isin jechuu danda'a firii ta'uu dandeetta sitti toluu danda'a haalan jireenya garuu ammootuyyuu viidiyoo isin hajamtan sanii shoorballee kasala irratti kasala san widdii mite stoof irra jechuu waan hundaayyuu ka fayyadamtu kana waan ta'eef istoofii irratti kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isin jaaladha isin kabaja haala kanaan daabbo qoloo kana fakkaatu namootiin godhattanii nyaachuu barbaadanis tahee namaa fiduu barbaadanii kaachuu barbaadanii qophii iidaas tahee waan barbaadan keessummaa keessan gadiin baastanii waliin galchuu barbaadan tahee hundi keessan laayik illee godhaa sheer illee godhaa kana fakkaata fayyaan faaya isin jaaladha oromoo kiyya guutuu tokko keessaniin osoo waliin qoodiin amantii fi kutaa akkasuma mootuyyuu biyyaan annam tokkollee waliin qoodu maaliif jennaani kan nalaaluu fi kan subscribe na godhe amantii kutaa odoon tahin bakka nama sagalee kana dhaga'u haasaa kee kana dhaga'u na jaalatanii jettan hundi keessanu arabiyaa majlisii almuuniyeemiin gatiin isaa dabalee jira akkasi beeytanii akka jajjattanii maaliif jennaani arabiyaa majlisiin hundi isaa wandadee jira gatiin dabalee jira haa ta'u malee almuuniyeemiilleen akkasuma boondidiileen hunduu dabalee jira kana ka fakkaatu babbareedaa kanneen namootiin ajajachuu barbaadan lakkoofsi bilbilaa iskiriinii kiyyara jira namootiin daabbo qoloollee order godhachuu barbaadanillee bilbilli asumarra jira alaa fi biyya keessallee yoo barbaadan horaa bulaa fayyaan faaya